Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuudhe. Sagantaa guyyaa irraa keessatti hiriira torbaan dabree magaalaa Torontoo kana keessatti bifa gaariidhaan ergamtoota wayyaanee dura dhaabbachuudhaaf bahe akka armaan gaditti isinii dhiyeessina. Akkasuma du'a yookaan boqonnaa jaallee teenya Faaxumaa Galmoodhaa ilaalchisee kan waldaan dubartoota Oromoo magaalaa Torontoo keessatti qopheesse gabaabinaan isinii dhiyeessina. Akkasuma akka qopheessitoota TV Oromiyaa magaalaa Torontootti maatii jaallee Faaxumaa Galmoo maraanuu rabbi isin haa jajjabeessu jennaan galatooma. Ani Garbii Nureeti. Ethiopian government is a terrorist government. Ethiopian government is a killer. Is a killer. It's terrorizing our people. It's terrorizing our people. And dehumanizing our people. Dehumanizing our people. There is no human rights in Ethiopia. There is no human rights in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. There is no justice. There is no freedom in Ethiopia. There is no freedom in Ethiopia. Release them immediately. Release them immediately. Release Oromo prisoners. Release Oromo. Kanatti amma kan nu argamanii obbo Hordofaa Guuyisaa injiina hiriira kanaa yookaan durataa waldaa hawaasaa Torontoo jechuudha. Mee obbo Hordofaa maaliif naannoo kana jirraaf? Har'a wanti naannoo kana jirruuf fi sagalee teenya uummata addunyaadhaa har'a asitti wal ga'e kana dhageessisuudhaaf fi uummanni har'a asitti wal ga'e kun hiriira kanaan dura goonuu irraa illee adda. Kanaan dura sadarkaa provinshaalii fi akkasumatti federaalii godhaa turre. Har'aan tan ammoo maqaa Afrikaatiin maqaa saboo guddinaatiin mootummaan Kanadaadhaa uummata Afrikaadhaa Prime Ministeroota akkasumatti qondaalota adda addaa kuma tokko ol ta'an walitti qabdee walgahii godhataa jiranii. Walgahii tana keessatti nutis immoo sagalee teenya sagalee diddaa gabrummaadhaa bilisummaadhaa walabummaadhaa kana jecha baane. Hiriira amma godhaa jirru kanarraa maaltu argama jettanii yaaddan? Hiriira kanarraa wanni guddaan argamu reefu akkan jettu waan guddaadha. Maaliif wanni guddaa isa godhu adda isa godhe akkuma reefu jettu warra walgahii kanarraa qooda fudhatu. Warri qooda kanarraa fudhatu mootummaa Afrikaa adda addaati fi akkasumatti immoo warri investors jedhanii biyya teenya Oromiyaa keessatti lafa saammataa jiran kun hundirratti argamanii namoota kuma tokko ol argaman. Warra kana dhalahaadhaanis sagaleedhaanis akkuma argitu qaamaanis dura dhaabbannee sagalee dhaggeeffachiisuun wanni biraa yoo hanqattee maali warra uummanni hiriira ba'e kuni maal barbaadan isaanoo maali wanni isaan jedhan diddaa maaliiti yoo jedhani diddaa gabroonfattuu wayyaaneeti hiriirri kun yoo jedhame uummata kanallee haala isaan itti ilaalanii fi duraan itti ilaalan takkaa'u jijjiiruu ni danda'a jennee amana. Mee maayirratti dhaamsi Oromoota biyya jiruuf hawaasa biyya jiruuf kennitu yoo jiraate? Dhaamsi nani Oromoo ala jirtuuf biyya keessa jirtuufis kennu jidduu tana qabsoo godhamtee reechaa fi miti. Qabsoon nuti kan jalqabne qabsoon bara dheeraa fi Oromoomaan dhuftee qabsoon godhamaa jirti. Qabsoo godhamtu tan ammoo qaqqabnee mirga fa'aa amma yeroo hedduu mirga keenya barbaanna mirgaaf dhaabbannu uummata jiru cuutufaatu jira. Dhaadannoon teenya mirgatti gadi hin deebiin mirgas qabna bitas qabna qaama guutuu maali wanni nuti barbaannu bilisummaa uummata Oromoodhaa walabummaa Oromiyaadhaati. Tunis immoo guyyaa tokkotti hin dhuftu, hiriira guyyaa tokkotti hin dhuftu, dhumiinsa guyyaa tokkoo fi lamatti hin dhuftu. Gaafa ijoolleen biyya keessaa namni 50 namni 10 du'e namni hedduun bahee gaafa namni tokko hidhame namni 2-3 du'e immoo namni xiqqaan bahuu odoo hin taanetti walitti dhaabbatee akka deemu biyya alaa kana keessatti warri hiree bifaanis sagaleedhaanis haala adda addaatiin diddaa gabroonfattuu wayyaanee kana gochuu dandeenyu hundi akka goonu biyya keessaayis immoo kophaan jirtanii nutis isinii wajjin jirra addaan dhaabinaa akkattuu ni dhumnu akkattuu ni hidhamnu waa tokko yaadan yeroo hedduu yeroo nan isinaa turetti yeroo nan biyya keessa turetti namoo keenya hedduu maaliif hidhamte yoo jaaniin Oromoo gargaartanaan ja'aniiti kana laal underline Oromoo gargaartanaan ja'aniiti hidhanii mana hidhaa keessa.
Oromoo gargaareetiin hidhamee godhee kan hidhamu xiqqaadha. Kana wanni itti kaaseef hidhamuun akkattuun oolamu gargaartus ni hidhamte jechuudha. Gargaaruu baattus hojjettus hojjechuu baattus gootus godhuu baattus erga duutiin oolini gootee yoo hidhamte gootee yoo duute idaannoodha ta'a. Qabsootana dura oolu. Tanagaa yeroo addunyaan kana keessa jirtutti mee warri reediyoottis dhageessan waraqarrattis qaraatan tiivis laattan laala addunyaan maal keessa jirti. Addunyaa tana keessaa nuti yoo eessa jirra hagam takka walitti dhaabnee qabsoo bilisummaa teenyaa walabummaa biyya teenyaatiif goonutu deemaa jirti. Kanagaa hadaraa wanni jiru biyya keessaas ta'e alaayis ta'e sinsinni dhaamiti waan walitti dhaabbatee qabsoo teenya tana fuula duratti qollee oofu bakka jirru wal qabinaan oduu addaan ciccinnetti akka itti fufnuun isiniin ja'a. Galatoomii isinis warri tiiviin Oromiyaadhaa magaalaa tana keessatti waan godhamu yeroo adda addaa dhugumattuu sagalee bakka adda addaa walitti qabdanii warra biyya alaa jiru kanaa fi biyya keessa jirullee dhageessisuu keessanii fi maqaa hawaasa Oromoo kana daatiin gobarbii hedduu faanaa galatoomaan isin. Tolega ammas warreen waan kana qopheessan keessaa kan injiina ta'an keessaa tokko obbo Raayyaa barreessaa waldaa hawaasa Oromooti. Akkasuma miseensa bara dheeratii fi turaadha. Qooda guddaas nama qabu jechuudha. Kanas waan warra qopheessan irraa tokko ta'eef jecha mee obbo Raayyaa maaliif arraas jirra maal irraa eegdanis hiriira kanarra? Akeekni hiriira nagaa har'aa kan fuuldura hoteela Royal Oak jedhamu Torontoo keessatti bakka argamutti goone wanni demonstration yookiin immoo hiriira nagaa kana gooneef waan investmentii irratti rarra'ee irratti walgahii guddaa yookiin business summit jedhuuni kan mootummaan Afrikaa 54 kan Prime Minister isaanii yookiin immoo President yookiin immoo ofishaalota isaanii gurguddaadhaan bakka buusanii jilaas erganii investmentii irratti mari'achaa jiru. Akeekni isaa biyyoota isaanii keessatti investmentiin akka godhamu warri Kaanadaa kampaniiwwan Kaanadaa biizinasa adda addaati irratti akka biyya isaanii keessatti investi godhaniif asitti wal ga'aa jiranii. Biitti Itoophiyaatis jila tokkoon as walgahii kanarratti argamaa jirti. Jila san kan gaggeessu ministeera Haajaa Alaa kan jedhaniin Dr. Adhanom natti fakkaata. Isaan dursamaa isaagaa amma hawaasni keenya wanni inni dura dhaabbatu daldala ummata keenya fedhii isaa guutu yookiin investmentii ummata keenyaaf ta'u dura dhaabbachuudhaaf odoon ta'in investmentiin godhamu kuni kan mootummaa Tigree fayyadu kan ummata keenya lafa isaatirraa buqqisu kan laggeen keenya summeessu kan qilleensa keenya balleessu daggala keenya balleessu kan biyyattii san karaa hundaan diinagdeedhaan ummata keenya jireenya isaa jijjiiruu odoon ta'in kan caalattuu balleessu waan ta'eef biyya dimokiraasiin hin jirre nageenya hin jirretti investmentii gochuun keessan dhara. Kanaafuu mootummaa Kaanadaa kana keessa hubachuu qabdu. Warri Kaanadaa kampaniiwwan Kaanadaatis waan kana keessa laalu haala siyaasaa biyya sanii keessatti akka gaariitti hubachuu qabdu. Mootummaan TPLF hin dursamu mootummaan Itoophiyaa jedhamu kun uummata Oromoo bakka hin bu'u. Kanumaafuu uummata keenya waggaa 23 darban kanaaf karaa siyaasatiin diinagdeedhaan hawaasummaadhaaf hedduu haalanii cunqursaa as ga'eera. Kanaafuu investmentiin haala kamiinuu haa dhufu kan uummata keenya fayyadu odoon ta'in kan mootummaa san tursiisu kan mootummaa san irratti jabeessu kanaaf dura dhaabbachuudhaaf as dhufnee jechaadha. Tolega amma hiriira yeroo darbe bahee irratti namoota baay'ee bahe. Kanarratti immoo xiqqoo jechuun namni baay'ee uumaa garuu akkas miti. Maaliif sitti fakkaata? Haalli namni hamilee hojii deema moo? Tokkoffaa wanni guyyaan isaa kunis guyyaa hojiiti. Lammaffaa immoo waan samiitii kana yeroo gabaabaa keessatti waan barreef akkas ta'uu danda'e garuu hamma danda'amutti namoonni yaamamaniiru. Kan biraa immoo bakki har'a
hiriira nagaatti baane kun dhugaatti lafa toluu miti namoota makiinadhaanis dhufanaa ta'uu kaanidhaanii hedduu rakkisaadha. Naannawa kanatti waan baay'ee ijaaraa jiru karaa ijaaraa jiru haala rakkoodhaan asitti qindeeffannee kanaaf inni kunis tokko ta'uu danda'a keessattuu immoo guyyaa hojii ta'uunsaa dhiibbaa inuma qaba nutti fakkaata malee wanni ergaan kun darbeera karaa adda addaatiin karaa hawaasatiin yaamameera telefoonanii karaa miidiyaa OMN irree darbeera kanaafuu gurra bu'eera uummata keenya haa ta'u malee egaa haaluma nama tanaan dura kanatu malaanuu dhiibbaa irratti qaba malee namni hamilee dhabeetii miti. Maayirratti dhaamsi ati uummata biyya keessa jiruuf qabdu jira? Warra as keessa walgahii irra baay'eedhaan baanta? Lakki silaa akka beekamutti nuti asii hiriira baana garuu Oromoonni as keessa jiran numa jiru. Isaanii maal jettame? Oromoonni miseensa jila warra Itoophiyaa ta'anii as dhufan kuni dhugaatti uummata isaanii hammam wanni investimentiin godhamu kun hamma fayyaduuf kaan warri ilmaan Oromoo irraa dhalate dhugaatti akka gaarii gadaamecha Oromoo keessaa warri ba'e dhugaatti investimentiin kun uummata keenya fayyade yoo jenne uummata keenya kan naannoo Shaggar kan miliyoonaan buqqa'ee amma karaa irratti Shaggaritti kadhataa ta'e kun maal akka ta'e ilaaluu qabu mataan isaanii lapheen isaanii isaanitti taa'imuun jedha kanammoo hubachuudhuma qabu wanni garaadhaa godhanoo ta'e seenaadha hin darba wanni garaatis gaaf tokko Oromoon abbaa biyyaa inuma ta'a gidiraa kana keessaa isin ba'a kanaaf wanni barsuma isaanii ta'u warri tanaan dura mootummaa kana tajaajilaa ta'e akkatti darbame seenaan isaanii xuraa'e kana hubatanii waan akkanaa kana keessaa silaa of qabanii gorsi biyya guddaan kana isaaniif akka nam tokkotti. Naannoo Front Street West 100 Front Street West Royal York Hotel jedhama. Toronto keessaa Union Station bakka guddaadha. Hiriirri har'aan kana asitti naanna'u kanan baanu hoteela kanatti hoteela Royal York kanatti Afrikaan warra mootummaa Afrikaati mootummaa Kanadaatu mootummaan Kanadaa invest godhee uummata yaamee warroota silaa gartee dimokiraasii hin qabanye uummata sanii wajjin miitingii godhachuudhaaf naannoo kanatti waan biizinazaa laalchisee Afrikaa keessatti biizinasa akkamitti isaanii saammannaa eegalanii isaa kanarratti isaan dura dhaabbachuudhaaf mirgi ilmi namaa waan hin jiraanneef Afrikaa fi Itoophiyaa san keessatti dura waan hundaa dura mirgi ilmi namaa kabajamu dimokiraasiin haa jiraatu kana jennee kana dura dhaabbachuudhaaf haala kana dura dhaabbachuuf naannoo kanaas jirra namni keenyaas naannoo kanatti hedduu ba'ee Oromoo malee warroonni dhaloota Itoophiyaa san keessa dhalatan warra Amaaraa haa ta'u warri Itoophiyaan community jaaniin isaanis bahanii naannoo gabanaa kana jiranii kana jirragaa qabsoon itti fufti qabsoon hin jabaattu naannoo biyya naannoo jirru hundatti qabsoon itti fufti jabaadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtan. Tole ammas keessummaa biraa qabannee isinii dhiyaannee irraa isinis nama miseensa hawaasa kanatti yeroo bara dheerati eegan har'a kun dhuftee hiriira kanarratti argamtee asitti yeroo adda addaa waan Oromoo waan ta'u irratti argamaa jirte jechuudha. Mee har'a maaliif asitti baane? Guyyaa har'aa mootummaan wayyaaneedha soba dhugaa fakkeessuun biyya keenya keessatti waan inni hojjetaa jiru balaaleffachuu kana jira. Wanti baay'een wanti haasa'amu bakkeedha yeroo dhaga'amu dhugaa fakkaata garuu keessaa dubbiin bukoodha. Kanaaf jecha mootummaan kun kana hojjetaa jira saba keenya fixaa jira uummati keenya hidhaa jiru yoo mootummaan Kanadaa kanallee xinnoo qalbifatee dura dhaabachuu dandeenyu wajjiniin jecha nu feesse. Tole mee amma ati hojii kee dhiisteetti naannoo kana jirta garuu warra biyyarraa dhufee jira Oromootuma isaanii wajjin achi keessa jiru. Warri ala dhaabbatanii lallaban kun akkasuma eebu malee sofu malee biyyatti nagaa jedhan isaan maal jetta isaanis ati gaa biyyallee yeroo adda addaan madeessa. Biyyallee firootallee nan qaba kan waan kana irratti miidhamanii jiran kan hidhaallee jiranii namni lafa isaanii hin jirrellee hin beekne baay'eetu jiru biyya keessa.
haala kana mootummaa miti sabni Oromoo dammaqee beekee tokkummaa qabaatee tokkummaa keessatti hojjetee jara kana ofirraa buusuma qabaan jedha gara kooti. Maaliif mootummaan yoo tokkummaa qabaanne duwwaadha kan iddoo ga'uu dandeenyu galmee ga'uu dandeenyu. Mee uummata biyya keessa jiru dhaamsa maal qaba? Maaliif rakkoon isaaniitti irra jabduudha? Dhaamsa isaaniif qaba. Uummata biyya keessa jiruun wantan jechuu barbaadu adaraaya saba koo adaraaya obboloota koo hamma danda'ametti waliin dabarsinaa waliin kenninaa tokko ta'aa gurmaa'an jedha. Yoo tokko taanee duwwaadha galma kan geenyu yoo tokko taanee duwwaadha bakka hiriira keenya kan geenyu dammaqaa misoomdi mootummaa wayyaaneen dhaggeeffatinaa jedhan. Tole fayyaa ta'e. EPRDF is a terrorist. There is no freedom in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. We are for democracy. Okay, gamas warra asitti argaman keessa dee'antu qabannee isinii dhiyaanneerra. Mee dee'antu warra maaliif as jirtu? Arra wani ne asitti argamee boolleetti isee ganama subiin as keenya kan daldalaa gabrummaa ilmaan Oromoo barattoota Oromoo kaduu jiru kadeebii isaanii gannaqamu jiru qotee bulaa Oromoo kadafti isaa irraa fuudhamtee haqni isaa irraa saamamee ayyoon taduuti abboon kaduu haqa ilma namaa kan hin beekne mangistii san dura dhaabbachuuf as dhufne arraan tana haqa ilma namaa addunyaatti lallabachuuf akka haqni namaa hin jirre biyya Itoophiyaa jamtu san keessatti haqa san lallabachuuf as dhufne ilmaan Oromoo kadeebii isaanii faca'u jiru kadu'aa jiru guyyarraa manneen qabeenyi irraa saamamu jireenyi irraa saamamu akkasitti du'aa guyyarraa jiran haqa isaanii san ibsachuuf isaan liqefa godhurraa jiran nuti haqa isaanii san ibsachuuf asitti walitti qabamnee itti iyyachuu jirra akka dhaloota sitizinii Kaanaadaatti mirga ilma namaa akka mirga ilmi namaa eegamutti mirgi Oromoo cuftinuu eegamuu qabaa jennee sanirraa as ijaajjinee as dhaabbannee iyyachuu jirra. Tole mee amma ati akkas jetteeti ilmaan kee hunda dhiistee Oromoon biyya keessaa miidhamaa jirti jetteeti dhuftee bakka tana hiriira ba'uu fi warra immoo lakki wanni aantuun jettuun sobaa biyya keessa nagaa malee wanni biraan jiru jedhanii isaanumaa wajjin maqaa investimentii kanaan dhufanii hoteela kana keessa jiranii jiru. Isaanii maal jetta namoota Oromoo kakka? Uummata sanii waliin warra garaa bulee fi sabaa bulee jira duraanuu hagaraa bulee sabaa bulee dhiigni isaa faca'uma jira haqa isaa biqiltuu irraa iyyachuma jira hagaraa bulee isaanii wajjin jiraata. Haqa ilma namaati beekan silaa haqa ilma namaa beekan ilma namaa gaafii isaan gaafatanii duudha ajjeesne kanaa jecha hagaraa bulee ka biyyaa bulee haqni isaanii oolumuu guddaa tokko Oromiyaan ni bilisoomti haqni kanas ba'uuf jiraata. Isaanis itti gaafatamu ta'an jechuudha. Isaanis itti gaafatamu ta'an seenaan itti gaafachuu jiraata. Kan dabra qaqqifoo seenaan itti gaafachuu jiraata. Dhaloota ilma namaa biyya gaafa Afrikaa keessatti lakkoo isaan uummata Oromoo irra guddaa Naajeeriyaa qoftiidha. Haqa isaanii dhabanii mirga isaanii dhabanii afaan isaanii waan isaanii mirga isaanii dhabanii miidhamuu kan seenaan itti gaafatamu jiraattillee uummanni kunillee itti gaafatama kan isaanii wajjin jirullee itti gaafatamuuf jira. Tole gaaddaantu hedduu galatamu. Yes to fair trade. Yes to fair investment. Yes to fair investment. No to investment that affects the Oromos. No to investment that affects the Oromos. No to investment that affects the Oromos. Tole warra asuran keessa ammas odawal qabannee dhiyaanneerra mee maaliif as jirra guyyaa irraa kan? Nuyi bakka biyya adda addaa keessa turre achirraas immoo biyya kana keessatti qubannee booda rakkoo uummata keenya irra biyyatti ga'u karaa adda addaa arguutti jirra. Har'aan tana namni mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee walgahii jira. Rakkoo uummata keenya irra ga'u karaa adda addaatiin
Tolega jarri amma as keessa jiran kun maal nu godhan jennee tamma kan baane maal nu gochuu danda'an isaan irraa waa eegnetii miti gartee sagaleen uummata Oromoo karaa adda addaatiin uummata addunyaatitti warra isaan deeggaran akka mootummaa Kanaadaa fi mootummoota biyya adda addaa biratti rakkoon uummata keenya bira jiru kun akka dhagayamu mootummaa Itoophiyaa namni bakka kana bu'eessas jiru kun uummata Oromoo akka bakka hin buune fi rakkoon uummata Oromoo irra jiru kun gargaarsa mootummoota addunyaa Itoophiyaa irraallee akka kutan gartee mootummaan Itoophiyaa kun sirna dimokiraasii mirga ilma namaa kabajuu akka danda'u dhiibbaa akka irratti godhu gochuu yoo taate malee jara kanarraa furmaanni uummata Oromootti argamaa jennee itti kaasne. Mee dhaamsa uummata Oromoo kan biyya jiruuf qabdu. Akka nama tokkootti uummata Oromootti mootummaa nama jala jiru kun mirga uummata Oromoo kabajaa hin jiru. Qabeenya uummata Oromoo saamaa jira. Ijoollee Oromoo qe'ee isaaniitti ajjeesaa jira. Ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman nama isaa kubsiisutti jira. Balaa kana jalaa bahuu kan dandeenyu uummata keenya illee nagaa fiduu kan dandeenyu biyya keenya irratti nagaa kan jiraachuu kan dandeenyu takka taane mootummaa kana mormuudhaan ta'uu qofan uummata Oromootti kanaaf bakka jiran cichanii mootummaa kana irratti Oromo students, Ethiopian government, stop killing our students. Warreen naannoo hiriira kanarratti argaman keessaa tokko obbo Taddalaadha. Innis yeroo adda addaatti argama warra hawaasa kana ijaaruu irratti yeroo dheeraa jalqabee qooda guddaallee kennaa as ga'e. Mee maaliif kan har'a naannoo kanatti argamneef obbo Taddala? Har'a wanti naannoo kanatti argamneef mootummaan Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin jedhee asitti walgahii mootummaa kana wajjin adeemsisuudhaaf biizinasii iddootti sassaabee sababii jiruu fi wanti kun gaarii akka hin taane miidhaa saba keenya irratti warra gaggeessaa deemaa jiranii saba sanas ta'ee biyya sanas pirezidantii godhanii asitti walitti gochuu hin danda'anii jennee dura dhaabbachuuf as Tole garuu Oromoota wanni biyya keessa godhamaa jiru waan gaariidha jedhee investimentuma kanaafuu warra nama 25 wajjin dhufee as jirutu jira Oromoon. Isaan maal jettan? Isaan amma wanni Taddalaan as dhaabbatee himu kun waan sobaatii jiru. Ati maal jettan isaaniif? Well, jarri kun jireenya jedhanii mootummaa xiqqoo kana wajjin dhaabbatanii saba saamaa jiru. Saba lafa isaarraa kaasaa jiru. Lafarraa buqisaa jiru. Kana dhugeeffachuudhaaf immoo adda dhufanii mootummaa Kanaadaa wajjin biizinasii goona jechaa jiru. Nu immoo kun sobadha, kun dhugaa miti. Human Rights Violation Oromiyaa keessatti keessumatti adeemaa jiru. Kana hin jedhamu jenneetiyyuu iyyachuudhaaf as dhufu. Tole gamee maayii irratti dhaamsi ati uummata keenya kan biyya jiruuf qabdu maaliif rakkoon nurra isaanirra irra jirti dhaamsi ati isaaniif qabdu maal fakkaata? Dhaamsanii saba keenyaaf qabu yoo jiraate warra bakkee jirurraa eeguu atuu hin ta'in hamma danda'ametti ofii jabaatanii of keessa geggeessaas ta'e itti gaafatamaa baafatanii ofii falmachuutu isaanirra jiru. As bakkee teenyee immoshiniin gaafa jiru guyyaa tokko guyyaa lama shiniinaa isa booddee immoshiniin keenya gaafa qabbanaa'u komfort zoonii keenyatti deebi'u. Kanaaf kan rakkachaa jiru warra biyya keessa jiran sababii ta'ee fi warri biyya ofirratti rilaayii ofirratti amantii yoo godhatanii wayya keessumatti bakkeedhaa eeguu kanan dabarsuuf fedha. Tole gaa hedduu galatoom. Thank you, atis galatoom. Okay, Adde Urji, mee maaliif wanni har'a as jirru guyyaa irraa kana? Sandura dhaabbannoodhaa fi as jirra irraan kanaa isaan biizinasa uummata Kanaadaa wajjin goone. Mee amma ati akka nama Oromoo tokkotti haala kana dhaabbattee iyyuu jirta. Garuu warra Oromoo qacha keessa jiru jira kasaanii wajjin dhufu. Isaaniin maal jettu? Isaaniin waniin hin ja'uuni garaan keessan uummata keessanii miisisinii guyyaa takka bilisummaan ni dhufti. Ammoo seenaan akkamitti isin yaadatti seenaa bareedduu dalaganii ilmi namaa waan bareedduuf duubatti
dhiisee deemuuni saba isaatii fi mataa isaatiif illee waan faayidaa qabdu jecha garaadhaaf hin bitaminaadha. Dhugaa dubbadhaati at least nagee arrafaa kan maan jaalatu. nama miseensa boordii hawaasaa kan taate Stop evicting Oromo farmers. mee har'a maaliif akka kana jedhu? Stop killing Oromian students. Stop killing Oromo students. Canada, stand for democracy. Canada. Okay, Jal Getacho no jirama obbo Getacho. Ega waan har'a asirruuf mee maaliif karaa dheeraa deemtee dhufte otoo warraa'e maaliif asirraa maaliif dhufte? Guyyaa kana wanti bakka kanatti dhufee fi mootummaan Kanaadaa sababa walgahii biizines samiit jedhuun mootummaa saba keenya ajjeesaa jiru waggoota 23f saba keenya irratti dhiibbaa mirga dhala namaa daangaa hin qabne geessisu biyya dimokiraasii taate kanatti saffeeruu isaatiin kan balaaleffadhee saba kan koo isa biyya keessatti harka diinaa sanatti dhumaa jiru isa sagalee hin qabne sana isa mana hidhaatti du'aa jiru sanaaf sagalee isaa ta'uuf na jira jecha. Tole fayyaa ta'e waan gaarii dhammee dhaamsi ati uummata keenya kan alas ka biyyaas waliigala qabduuf. Uummata biyya keessaatiif kanan dhaamu sochiin yookaan immoo qabsoo isin geggeessaa jirtanu kan hamilee namatti horuu fi mirga abbaa biyyummaa keenyaa kan nu gonfachiisuudhaaf rarragarra ga'edha. Kanaaf akkaataan itti qabiyyeessin diina fuuldura dhaabbachaa jirtanu kan nama boonsuudha. Kana jabaadhaa itti fufaa. Bilisummaan biyya kamtiyyuu utuu dhiigin utuu hin cabin utuu hin hidhamin kan bilisa bahee hin jiru wareegama sana ofirratti beektanii diina fuuldura dhaabbachuun keessan ammas jabaateetti fufuu qabaa jedha. Uummata Oromoo biyya alaa jiruun ammoo yeroo sabni kan keenya biyya keessatti afaan meeshaa jala taa'ee wareegama isarraa barbaachisu kafalaa jiru kanatti hojii guyyaa tokko guyyaa lamaatiif jecha bakka sagalee uummata keenya sanatti dhageessifnurraa akka hin hafne yeroo tokko ol kaanee yeroo tokko immoo qabbanoofnee gadi bu'uun akka nurra hin jirre rakkinni saba kan keenya irra jiru sun rakkina keenya guyyaa ta'uu isaa hubanne halkanii guyyaa saba keenya sana yaannee bakka diina saaxiluu uummata kan keenya sanaaf sagalee ta'uu harka wal qabannee haa hojjennuun jedhaa jecha. Tole galatoom. Galatoomaa. Tole egaa ammas keessummaa qabannee isinii dhiyaannee irra jechuun warra hiriira kana bahee as jiru keessaa mee maaliif guyyaa irraan tana bakka sana jira? Guyyaa jaalgarbi fayyaa ta'e gaafii bareeddu na gaafatte guyyaa irraan kana wanti arma dhufneef warri mootummaa Itoophiyaatii fi Afrikaa irraa biyyoota garaagaraati magaalaa Torontoo keessatti ministeerri hajaa alaa wayyaaneedha biyya Itoophiyaadhaas walgahii kana keessa jiru. Nuti ilmaan Oromoo waliigala naannoo Torontootii fi magaalaa Torontoo keessa qubatan guyyaa irraan tana Ottawaa naannoo ati Torontoo qubatan waliigala Ontaariyoo bakka kanatti argamanii diddaa mootummaa wayyaaneetiif ministeera wayyaanee kan har'aa asii argame kana warra addunyaa irraa dhufe kanatti argisiisuudhaaf yeroo ammaa dhaadannoo garaagaraa argisiisaa jiran. Mootummaan wayyaanee yeroo ammaa ilmaan Oromoo dargaggeessa barattootaa fi uummata Oromoo kan fincila diddaa gabrummaadhaa geggeessaa jiru irratti gochaa ji'oottan dabre raawwatte namuu ni dhagaas ni beekaas. Kanaaf Oromoonni ala jiran yeroo ammaan tana adooddiin itti dhagayama saniif sagalee isaanii addunyaafis dhageessisaa jiran. Kana egaa namni akka laaltee agartu kanatti namni baay'eedhaatu asitti argame. Nutis gama keenyaa diddaa kanaa akka miseensa adda bilisummaa Oromootii fi hawaasa Oromoo naannoo kana jirrutti diddaa kana argisiisaa jira. Mee kanuma nuti ala kana jirru warra biyya isaanii wajji dhufe warra Oromootu jira isaanii wajji achi keessa isaanii maal jedhu? Warra Oromoo kan jara kana wajjin dhiiga ilmaan Oromoo kan dhangala'u kana
waliin qooda fudhachaa jiran kana guyyaan seeraaf itti dhiyaatan ni dhufaan ja'a. Ammoo wanni niin jechuu barbaadu ilmaan Oromoo kan mootummaa kanaaf meeshaa ta'anii hojjechaa jiran gochaa kana jalaa dhaabbatanii ilmaan Oromoo kanarraa daa'imman waggaa 8 irraa kaasee dargaggeessa lubbuun isaa bahaa jirtu kana akka eewalan akka namni Oromoo tokkottiin itti dhaama akka jalaa deebi'an akka mooraa qabsoo Oromoo keessatti dacha'anii qabsoo Oromoo bakka jiran bifa fedheen Oromoo cinaa hiriiranii godhan gaafannaa. Haalli inni kana yaamichiniin Oromoota biyya keessaa kan diinaaf waraanaas haa ta'u kan sadarkaa sibiiliitti hojjetaniif dhaamu isa kan borummoo guyyaan itti gaafataman ni dhufaan ja'a. Tole galatoomi. Dhiiraa fi dubartii osoo hin jenne, xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne, beekaa fi wallaalaa keenya osoo hin jenne, arra boru osoo hin jenne, iftaanitti yoo rabbi jee biyya teenya Oromiyaa akka fudhannu shakkii hin qabnu. Isinillee nama beektanii akka biitii teessan biitii Itoophiyaa jettanii san akka biyya Oromiyaa ta'an akka uummata Oromoo irra jiru dhibbarraa dhibbatti shakkii hin qabdan ni beekan. Osoo beektanuu maafillee rakkitanii nullee rakkitanii mirga keenya maa nuun kennine maa warra rakkina isinis nagaan jiraadhaa deemaa jalaa biyya teessanitti immoo lafti isin Itoophiyaa jettanii san Oromiyaan yoo nu geessi jettanillee nurraa achisi qaati mirga keenya jalatti fedhii keenya jalatti yoo profeetan ahlan wasaalan yoo tasanii achi nurraa ba'a ilmaan keenyaas nu jala fudhuu dhiisa ijoollee barattee arraantanii boru ganama oomisha biyya teenya bulchuu deemtu wanni nurraa fixanii hin jiru. Uummata keenya noo maal jette? Uummata keenya noo maal jette? Uummata keenya uummata Oromoo warra achi jiru san sigalee ni beektan ni dhageessan ni agartan waan isinii himnu hin qabu nuti biyya namaa keessa jirra yaaboo isin biyya teenya keessa jirta biyya teessa keessa illee beektee lafa Oromiyaa bal'oo san keessa kanaafuu wannummaan isin dhorku kun maali nama uummata hanga kana isaanuu hanga kana nu duqaanii duune qaqqabtanii boolla tokko keessa na kudhiistanii isaan san dura ce'uu kan baramma har'a wanni ijoollee tanaan dhufte wanni iraarraa obsitee dabarre immoo har'a ijoollee teenyatti dhufanii namni ijoollee teenyatti dhufe nama onnee nu keessaa fuudhuu deemu kanaafuu osoo isaan harka nuti laannee isaan isa babbaisuu qabnaa adaraa yoo Usman Oromoo shira dhala beekaa guddaa jedhe beekaa wallaalaa jedhe rabbii ijaa rasuuli ijaa haati diina biraa dhorka. PRDF is a terrorist. There is no freedom in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. There is no justice in Ethiopia. We are for democracy. Tole mee arra maaliif naannoo kanatti argamte? Awan naannoo kanatti argamee Itoophiyaa gavarmantiin Itoophiyaadhaa akkatti istuudaantii teenya ajjeesuuf jecha firiidama barbaaduudhaaf Kanaadaa beeksisuudhaaf asitti argamin jira. Bilisummaa Oromiyaatiif jechuudha. Bilisummaa Oromiyaadhaatiif ijoollee qaraatirraa ajjeesaa ta'an ishii uffannise jee keessa istuudaantii yuunivarsiitii keessatti halkan takka guuree fannisee ofiif of ajjeefteedhaan istuudaantituun yaatee bakka tana jirti. Everywhere. No, ani dubbatullee hin danda'u kana. Mee ati amma akka yaaddutti nuti amma hiriira baane asitti maaltu godhama jettee maal godhuu dandeenya? Jaasti beeksisu. Beeksisuma wanni goonu jirtu beeksisuma jechuudha. Egaa nuti amma wanni godhuu dandeenyu waanuma warra biyyaatiif dhaamsa akkam qabdu? Dhaamsa warra biyyaa isaatu irra jira warri biyyaatis ofirratti beekee. Falmachuu qaba. Falmachuu qaba gaa'ii ajjeesa jira irratti wanni ijaa of beekuu qaba namuu eenyummaa ofii qawwee obboleessa ofiitiin dha'uu miti gizee lolli lafaa ka'e akka poolisii Oromiyaadha. Tigiree amma ijoollee istuudaantii dhufte san Tigiree qawween Tigiree harki Tigireen dhoyne harka Oromiyaa harka ofiitiin of ajjeefne jechuudha. Oguu wanni akkasii dhuftee namni jilbarratti of eeguu qaba. Namni harkarratti of eeguu qaba hoggaa yoon hin boru akkatti dhaabbanne yoo lolli natti dhufe obboleeyyan kiyyarraa deebisee tan diina sanitti gargalfadhaa jechuudha. Amma qawween akkasitti fixisuun Oromoo poolisii Oromooti tafitti. Tola gagalatu. Agazi! Out of Oromia! Killer Agazi! Out of
TPLF government is a killer. Ethiopian regime is a terrorist. Ethiopian regime is a terrorist. Ethiopian regime is a killer. Ethiopian regime is a killer. Ethiopian regime doesn't represent Oromos. Ethiopian regime doesn't represent Oromos. The Oromos are the majority. The Oromos are majority. The Oromos are majority. TPLF as a minority. TPLF are a minority. TPLF are a minority. No democracy in Ethiopia. No freedom in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice. Ani sinin juga makasih beitani ati cuma Muhammad terus satu bertida magala Toronto aku beitani tigaran tanah wanda siti wali community beli tenya ada tenya asma galmo artinya tanara wana kiram kerja Bakumasi sadini mati dubartiin hundinuu irraa sitti wali qabamnee akka gaddasan hundinuu addaan waliin qoodannee guyyaarraan kan waliin dabarsinu jenneeti itti aansinee ammoo uummata hodhuudhaatu jira akka uummata isii dura darbe gootota meeqaatu darbe isii duraa fi isiinis gootota san keessaa akka dubartiitti takka kuma hundi beektanitti hawaasa Oromootiif kabiyyaa jiru hodhuudhaan gumaachite hanga dandeessutti humna siitii fi qabeenya siitii hundinuu akka isin beektanitti hodhuudha gumaachitee waan kana gaalachisee warra isii beeku hodhuudhaatu warraan kan nu keessa jira sanii fi siitiin isaa uummata addunyaarra jiru hundaa'uu hafaatumaa galmoo hin beekne ka beeku hundaa'uu maqaa hawaasa dubartiitiin rakkisiin hundaafuu sabriitii maana isin yaafannu ilmaan siitis ilmaan jaha qabdi ilmaan sii hundinuu rabbi sabriitii maana isaanii bisaafannu barakaan isii nama hundaafuu nama Oromoo ta'e hundaafuu haa haftu kanaan isin jaa itti aansee warra isii beeku obboleeyyan keenyaatu jira aadde Ashaa Usmaan Baqalii Saadaa Mahammad fi Faantaayee Goobanaa akkasittillee aadde Ikraam haati ayyaansuudha Roodaa Ahmed isiinis waan jettutu jira isaan booda immoo namni dabalannoo waa'ee isinaa xiqqisho nuuj daanqoddachuu fedhe hundinuu irratti waa jechuu hin dandeessanii amma gaa duraan dursee aadde Ashaa Usmaan Qaqalliidhaattiin waa'ee isinarraa haba faatumarraa xiqqishoo nutis ni beeknaa ammoo warri seenaa sabatii gisee hodduu gaggeeffatan hodduu namatti tola antiyaaf natti tola maaliifi faatumaa galmoo hodduudha hawaasa Oromoo jalaa jiruuf hodduu gumaachite kanaaf jecha arraan tana gaafa nuti walitti qabamnee adde Ashaa Qaqalliittiin isin deebisaa niin fidaa bu'aa jechitti. Namoota ta'een nu hundinuu ni beekna. Haadha teenya obboleettii teenya nurra guddoo kadhamne yaadachuudhaaf asitti dhufne. Ani haba Faatumaa Galmoo Rabbi Raamataa godhuu fi seenaa isiitiin dhagahaa ture achi booda erga biyya kana dhufteen isii baree yagguun isii baree isiin dhaaba kana jajjabee dhaaba biiftuu ganamaa kana akkuma dhufteeni warra ijaarerraa tokko isiin jechaadha. Waan achitti godhaa turtellee asitti isin dhiifne sanumaa'u dubartiin Oromoo jabaattee uummanni qabsoo isaaniitiif qooda kennuu qaban jechuurraahi warra biiftuu ganamaa ijaaree manguddoo sagalan keessaa isiin tokko ta'uu isii kana beektaniif fedha. Kanaafuu waan isiin guyyaa sana irraa dhaabderraa qooda irraa fudhatterraa tokko har'a nutilleen biiftuun ganamaa ilaa gammaa itti fufnee bakka saniin biiftuun ganamaa ka jedhamtu har'a
isin illee qooda seenaa keessaa qabdi jechaadha. Kanaafuu biiftuun ganamaa caayaa adda bilisummaa Oromoo jalatti kan ijaaramtee dhaabbata dubartootaati jechaadha. Akka beektaniin fedha. Haboon teenyaa wanni isin godhaa turtee waan akka irra deddeebifnee himuun waa barbaachisaa miti. Waan isin goote isinuu narra caalaa beekuu dandeessu. Anseenuma isin dhagahee isin immoo bakka isin jirtuu warra bira turtanii waan isinii goote hunda warri beektan mata mataatti warra beektan faatu jira. Kanaafuu warri seenaa sii beekuu seenaa isii akka gaariitti lafa kaa'anii jiranii warra seenaa beeku seenaa isii warruma seenaa beekuu fiddiisa. Ammoo isin jabduu teenyaa jabaan rabbii obboleettii teenyaa haadha teenya guddoodha. Waan isin guyyaa bilisummaa jettee lafa keesse san ittiif kaate sana dubartiin Oromoodha. Bakkaan gahuudhaaf muddii teenya hidhannee wal jala buunee qabsoo keenyaaf gumaachuun hedduu barbaachisaadhaan isiniin jedha. Maaliif seenaan namaa yoo ka jalqabe kufe ka jiru itti fufuu qaba jechaadha. Kanaafuu haadha teenya waan isin jalqabdee bakka ituun gahiniif yaanni isii sun gizee hunda dubbattu bilisoomne barxiqqoon nu hafee barutu jettu ka isin duute sana bakkaan gahuu dubartii Oromoo nutirra jira jechaadha. Nama balaaleffatinaa qabsoon Oromoo nu malee qabdu qabsoon dubartii malee ka ta'us hin jiru. Jabaadhaa obboleeyyan keessan bukkee dhaabbadhaati qabsoo keessan gargaaraan isiniin jedha. Jibbansa namaarraa akka ka'een qabsoo keessan hin jibbina. Waa takkallee haa taatu lamallee haa taatu yoo buufne saba keenya gargaaraa saba keenya qabsoo rakkinarraa baasna jechaadha. Ni dhageenyaa uummanni keenya hidhamaa garafamaa saamamaa akka hidhamaa ajjeefamaa jiran ijoolleen teenya xixiqqoon ni dhageenya hundi keenyaa. Kanaafuu uummata keessaniif saba keessaniif yoo hadooddanii akkuma isitti dhagaame nutti illee dhagaamee nuti ka'uu qabnaan isiniin jedha. Seenaan isii seenaa guddoodha. Rabbi rahmata isiidhaaf haa godhu. 8 jannataa rabbi isiidhaaf haa kennu. Waan addunyaa irratti qabde akhiratti rabbi illee haa kennuufi ijoollee isiillee rabbi isiidhaaf haa jabeessu. Nuti illee dhabnu isaan nurra haadha isaaniiti isaan maal dhabee. Kanaafuu rabbi rahmata haa godhuufin jedha. Isaanillee ijoolleen isii waan haadhii isaanii jalqabde san bakkaan gahuudhaaf waada seenuu qaban. Kanaafuu galatoomaa na dhaggeeffachuu keessaniif fayyaa ta'a. Jiraadha. Adaadii jechuun haadha saboodhaati. Adaadii jechuun haadha Oromoo bal'ooti. Adaadii jechuun gargaartuu nama hundaati. Adaadiin hinna Faaxumaa Galmoo Keeniyaa keessatti yeroo jiru uummata gargaarsa hin qabne. Uummata nama gargaaruu hin qabne amata 15 amata 20 kan jiru. Sa'idaa Adaadiin dhuftee hongumuu jaanii bakki isiin teessu isliirraa xiqqoo fagoodha. Abbaa Awustiraaliyaa jiranii Minisootaa jiran jarri isin akkasitti gargaartu sani. Sa'idaa Adaadiin dhuftee hin dhufne. Oggoon argee Adaadee Sa'idaati haa'ummaa harkaan qabu baqattuun na laatte akkamittiin dhufa jette. Gaafa maaliin itti dhufe ganama samii dhuftee hulaana dhufe. Adaadee maaliif ganamaan dhufte? Yaa ayyuu baqattu tanaan beela baasa haa naan jette. Diinabaa mujaajilanii isiin akhiramtee jette rabbi rahmataa godhuufi saahiba isiiti. Isii warra Naayiroobiitti yaa diinabaa mujaajilti baqattuu beela baasa. Rabbi ji awoo huno asii nyaadhu dhuge asii maarree deenaba hanniif waan barchaatis ana hoguu malee dhufeensi kanna nama jiru Faaxumaa Galmoo jechuun namni qawween lola namni boombiin lola isiin humnaan lolti Faaxumaa Galmoo jechuun. Faaxumaa Galmoo jechuun Oromoo guutuurraa nama akka isii nama seenaa dalage hin jiru. Faaxumaa Galmoo jechuun Oromoo irraa nama mataan murame jechuudha. Garuu hanga isin carraa itti takka namni isiifillee wanna godhe hin jiru. Seenaan isii haa yaadattu. Rahmanni rabbii isii irratti haa bu'u. Akka uummata Oromootiif gootetti maliikaan isii haa gootu. Akka uummata miskiina gargaartetti rabbiin malaayikaa bitaa mirga isii haa dhaabu ja'a. Galatoomaa tanaan isin ijaa waan dhaggeeffattaniif